لمديني فندكيسن خيغاري الرجل هندي كيسن قادي سدين قدات والكيسن سببا والقهي كناف يا رب بسم الله مكا ربي تنقلام gargaarsa keessa barbaanna yaa Allah sitti hirkannaa wanti hunduu nuuf qajeela hin abdannu yaa Allahu kan taleela sumayyootaaf bilaalonni hundi keessan salaamu alaykum siin jedha kan dhageessan naafuu baadhuu ergaa gabaabduu siif himaa haalli baruuf barsiisuudha baay'ee cimaa kana waliin barachuurraa gad hin teenne yaa barataa Daarul Hijraa siif gammanne wal hordofne duukaa buune wal qorannaa dhimma diiniif absheeromaa wal to'annaa yoon qoradhu barreessuudhaaf waa'ee keessan kam dubbadhe kamiin dhiisaa hojii keessan miwaa xiqqoo irraa gabaabsisiif himaa itti fufnaan hojiin keessan raajiidhuma gaarii irra jirtan hundi keessan gaaddisa diin guddaa jalatti wal geessan sababa wal gahii kanaaf guyyaa irraa fakkeenya gaarii nuuf taatan fuuldurattis sitti hidhachuuf ijoolleen biraa sirraa laalti ataa malee qaamni biraa maaliin tola kanaaf ustaada keetirraan siif eegala naafuu baadhuu faarsuuf miti yaa ikhwaanii wajjin barattoota isaanii na tollaanii barattoota walii galuu yoo barsiisan yaa ikhwaanii hunda keenya gammachiisan yeroo isaanii kan kennan barattootaaf ifachuudhaan irraan dabran kabbaadhootaaf gaarii irra jirtan hundi keessan gaaddisa diin guddaa jalatti wal geessan sababa wal gahii kanaaf guyyaa irraa ni barsiisan hanga rabbiin salaafise baruuf barsiisutu isaan gammachiise ustaaza keessan hordofuun isin cimse har'aasa darakaa gurguddaa isin geesse wal jaalalaa wal barsiisuun kun waan guddaa kana dhabee hedduun namaa taa'ee gaddaa yaa barataa Daarul Hijraa hin dhiisinaa haala keessan babbareedaa gaarii sanaa akhlaaqa gaarii wal jidduu gadi dhaaban kabajaadhaaf iddoo guddaa waliif qaban hundi isaanii diin irratti walii galuun tilliq bootaa idarsaallu kakattalu ammas cimtee itti fufuun simaaf jira fuuldurattis ni kajeela rabbiin biraa iddoo guddaa siniif qabna ijoollee teennaa fuuldurattis barwaan guddaa sirraa eeynaa abshir jennee wal barsiisaa waliin deemnaan inshaa Allah bakka guddaa numa kennaa kana caalaa jijjiiramuuf haa sochoonu ijoollee biraa fakkeenya gaarii haa taanu ijoollee biraa fakkeenya gaarii haa taanu gaarii irra jirtan hundi keessan gaaddisa diin guddaa jalatti wal geessan sababa wal gahii kanaaf guyyaa irraa ijoollee islaamaa Daarul Hijraa barattoota islaamaa Daarul Hijraa